maashaallah illee waa hedduu qabadhee isin dhufee jira minxaafii daraja isaa hojii warri beekuu barbaadanii minxaafiin turkii kamii akkasuma ka turkiin taane kamii warri jettanii akkasuma konfartii daraja isaa hojii maal akka qabu konfartiin baruu yoo barbaadan viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share gochaa hanga xumuraatti ilaalaa isin jira isin fayyada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kafuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajan keessan bira jiraatu jecha amantiif kutaana soo addaan qoodini harallee jechuudhaan viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Akkasuma viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share gochaa ilaalaa isin jira. Hiriyoota keessanillee share gochuu hin irraanfatina akkasuma immoo like tuqaa isin jira. Like yoo tuqxan viidiyoon kee akka nama hedduu bira faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef na fayyada. Like tuqaa isin jira kabajaan isin gaafadha. Taasii akkasuma konfartii hedduu bareedaa ta'e akkasuma konfartii furdaa fi bareedaa ta'e kan isinitti mul'isa isin jira. Namaaf bitee kan ammoo hamsoolaa kan ammoo akkanumaan ka biratti addatti bitee waan ta'eef kun isatti hin dabalatu hamsoolaan buleen kun kan inni of keessaa qabu kinooti hamsoolaan masinii mul'isaa jiru kana hamsoolaa lasas jedhee baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. So hamsoolaan kun kophaa gurguramuuti. Jalqaba fanatu bitata hedduu natti tola jechuudha. Hamsoolaan kun baay'ee natti bareede wallahi hamsoolaa baay'ee bareedaa ta'e lasas jedheen jira yoo riciisan illee michooti namaa kennu hamsoolaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana hamsoolaa kana of keessaa qaba jechuudha. Walumaa galatti maal akka isin mul'isaa jiru isin gala jedhee yaada konfartii isin mul'isaa jira. Konfartiin kun ammoo maal akka inni qabu tokko isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti hamsoolaa jalaan afatan jechuudha yookaan ka jalatti firaasha jalatti oolu jechuudha. Itti aansee tiraasiidha. Tiraasii carqii tiraasii kinoo carqii tiraasii kanneen jechuudha. Isinitti mul'isaa jechuudha. Walumaa galatti tiraasii lama qaba jechuudha. Carqii tiraasii lamaa fi hamsoolaa tokko qaba jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee baay'ee qallaalii ka ta'e maashaallaadha. Konfartiin ammoo hangam gaaga jettan kinootii as biratti ilaaluu dandeettanii. Inni kun ammoo kararii hedduu qaba jechuudha. Konfartiin kun baay'ee furdaadha. Akkasuma maashaallaa ka ta'e jechuudha. Namoonni barbaadanii bitachuu ni dandeettanii gatiin isaallee baay'ee qinnaashidha. Birri 4,000 qofa jedhee hin amantan. Birri 4,000 qofa jechuudha konfartiin kuni konfartii baay'ee bareedaa ta'e argitanii miicuufillee homaa isinii hin dhibu jechaadha. Maashaallah ka ta'e jechuudha. Konfartii baay'ee bareedaati. Namoonni hajamtan bitadhaa isin jedha konfartii tokkoo fi akkasuma hamsoolaa tokkoo fi tiraas carqii lama qaba jechuudha. Namoonni hajamtan bitadhaa isin jedha akkuma isin argitan kinooti konfartii illee guddaadha baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Carqoomni isaallee akkasuma kana qofaa miti kinooti tunillee jirti jechuudha. Kunillee xiqqaadha jechuudha. Namoonni barbaadan isa kanallee bitachuu hin dandeettan isin jedha. Inni kunillee baay'ee bareedduu taate jechuudha. Maashaallaadha. Carqoomni isaallee hedduu namatti tolti. Inni kun ammoo oriijinaalii kan taane illee hin jira. Inni kun garuu oriijinaalii baay'ee bareedduu ka taate jechuudha. Kan gara wanni ittiin seenu jechuudha. Meeshaa baay'ee kwaalitii ta'e namoonni konfartii kanallee barbaadanii bitadhaa isin jedha. Tunillee gatiin isaa qinnaashii waan taateef konfartii hedduu bareeda. Konfartii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Maashaallaadha. Namoonni barbaadanii bitachuu ni dandeettanii isin jedha. Akkasuma ofii keessanii jaalattanillee yoo jiraate bitadhaa isin jedha achi galfachuudhaaf yookaan gatii isinitti ol bahuu danda'a. Bittaa qofaa miti gatiin isaa kan isin tilmaamuu qabdanii bittaa qofa osoo hin taane kaargoo kan ittiin gootanii akkasuma jechuudha. Tiraas carqiin duubni isaallee akkana jira ziippiin isaallee akkas jira jechuudha. Maashaallaadha. Namoonni hajamtanii isinitti tolee konfartii kanneen bitadhaa isin jedha. Konfartii qofaa miti jechuudha. Waan hedduu qabadhee isinii dhufee jira. Isin garuu viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ittiin turaa isin jedha. Itti aansee minxaafiidha. Minxaafiin bifti isii diimtuu ta'e qofaaf miti hababaa hedduu of keessaa qabdi jechuudha. Akkasuma minxaafii baay'ee bareedduu taate jechuudha. Namoonni minxaafii kana jaalatanii ajajachuu barbaadanii keessaan na dubbisuu ni dandeettanii isin jira. Minxaafii akkaan babbareedu jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah diimtuu taateef qofaa miti. Akkasuma darajaallee qabdi jechuudha. Kararii isaa akkana laaltanii darajaa isaa tilmaamuu hin dandeettanii. Minxaafiin kun akkuma isin argitan kana qumatiin isaa meetira 4 jechuudha. Bal'inni isaa meetira 2 baay'ee bal'aa dheeraa ka ta'e jechuudha. Akkasuma oriijinaalii turkiiti. Namoonni hajamtanii namoonni barbaadanii kararii isin barbaadaniin nabiratti ni argattu isin jedha. Gatiilleen gatii bareedaan nabiratti ni argattan isin jedha. Wanti isin barbaadanii nabiraa hin dhabdan hin jiru. Akkuma isin argitan kinootii turkii meediin turkii ka jedhu kana jechuudha. Maashaallaadha kinootii meeshaalee baay'ee babbareedaa ta'e jechuudha. Kinootiin argitanii meediin turkii ka jedhu kana bal'inni isaatii fi kun illee hin beekama kinootii asirra jira jechuudha. Namoonni meeshaalee kana hajamtanii meeshaalee kana barbaadanii keessaa yoo na dubbistanii gabanumaan na biratti ni argattu isin jira. Akkasuma akkuma isin argitan kun kan rifeensaa kun jechuudha. Algaa
bira buufachuufillee akkasuma immoo warri soofaa qabdanii soofaa irrallee afanii akkasuma immoo majlisa ol dheeratu abbaa 40 qabaattanii isarrallee dhooftan hedduu bareechisa meeshaa mana bareechisa ittaansii ammoo afaan firaashiiti afaan firaashii kun firaashaa afurii fi tiraasii 12 qabata jechuudha baay'ee bareeda akka ta'e akkasuma garaan isaa keessi isboonjiin galee isboonjii irratti deebi'amee carqiin hodhame jechuudha akkuma carqii tiraasii san jechuudha garaan isaa keessi isboonjiidha maashaallah baay'ee bareeda ta'e firaashii matiqqaallee keessa keettan bufa ol jedhee bareeda jechuudha sababni isaa waan isboonjiin isaa garaa keessa jiruu fi jechuudha hin lallaamsha'u hedduu bareeda minxaafiin ammoo kararii isin barbaadaniin jira silvariin jira akkasuma samaawiidhaan jira kararii isin barbaadaniin jira jechuudha kararii kireemiidhaan jira kararii baay'ee bareedaatiin jechuudha minxaafiin isin mul'isaa kunniin turkiidha jechuudha walumaa galatti guutuun isaayyuu turkiidha jechuudha namoonni hajamtanii namoonni jaalattanii namoonni barbaadanii bitachuu ni danda'anii minxaafii turkii hedduu bareedaa ta'e kana zulaa biratti ni argattu isinin jedha hordoftoota kiyya isinin rakka eeggamu lakkoofsa bilbilaa kiyya kanaan keessaa na dubbisuu qofa maal kana qofa miti meeshaalee isin barbaadan hundi isaa na biratti ni argamu isinin jedha akkasuma carqii firaashii jechuudha ka duratti san qofa osoo hin taane kunillee hin jira jechuudha kunillee firaashaa afurii fi tiraasii 12 jechuudha carqiin kunniin jechuudha carqii akka qara hodhisnu san osoo hin taane carqii biraatiin jechuudha namoonni carqii kanneen illee hajamtanii zulaa biratti ni argattu isinin jedha hordoftoota kiyya firee haga barbaadanii firee ja'a barbaadanii afur barbaadanii akkasuma lama barbaadanii na biratti ni argattu isinin jedha inni kun ka hodhisiisa osoo hin taane kaan jechuudha carqii biyya alaati jechuudha namoonni hajamtanii namoonni jaalattanii namoonni isinitti tole koottatii na biraa jajadhaa isinin jedha isiniif hojjechiisna haala bareedaa ta'ee fi kun ammoo iyyuu hin bitamaa kararii isin barbaadanii fakkaataa isin barbaadanii hin bitama jechuudha keessan na dubbisu hin irraanfatina waan na hordoftaniif galatooma. akkasuma jechuudha minxaafi rifeensaa argitanii algaa birallee nafanii boota barbaadan jechuudha akkasuma immoo soofaa irrallee waan barbaadan irra xaalgootan jechuudha baay'ee bareeda kararii isin barbaadaniin jechuudha kararii hajamtaniin bitachuu ni dandeettan isin jira akkasuma immoo afaan firaashii jechuudha kan dura isin mul'isiisaniin kinootii waluma tokkuma ta'e garuu kararii bicha garagara inni biraallee sufraa nyaataatii fi karaa kabotii jechaadha inni kun saayizii xiqqaatu jira guddaa jira jechuudha saayizii wal caala Kalau sini jedhu kamara kabotii fi kan nyaataallee walirratti ta'ee innummaan kun lammummaa osoo qabu kasirri bal'atuu fi kasirritti hin bal'anne jira. Inni kun karaa isin barbaadan jechuudha. Isinitti toleen inni kunniin karaa isin barbaadan hin jirre jechuudha. Yoo barbaadan kan majlisa keessan yookaan firaashii afaan firaashiitiin wal fakkaatullee hin hodhisiifattan jechuudha. Inni kun kan hodhisiifamu osoo hin taane kan akkanatti dhufee gurguramu jechuudha. Kan hodhisiisaa sunillee carqiitu ka carqiitiin sun garaan isaa keessi carqiidha jechuudha. Kararii majlisa yookaan afaan firaashiitiin maachii hodhisiistan jechuudha. Namoonni barbaadan kuttatii keessan ajajadhaa sinin jedha akkasuma carqiin firaashii firash afurii fi tiraasii 12 jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah namoonni ajamtanii waan kanneen hundaan biratti ni argattu sinin jedha maal kana qofaa miti waan kanaan addaallee jechuudha namoonni barbaadan biratti ni argattanii keessumaan isinirraa ka eeggamu keessumaan na dubbisuu qofaa isinin jedha carqiin kunillee carqii orjinaalii baay'ee furdatu waan baay'ee natti tolee dasna jedhe keessaa xaalli tan argitanii xaalli ajaa'ibaa soofaa majlisaaf ta'e waan barbaadan irra buufachuu ka dandeettan jechuudha hedduu bareedde jechuudha maashaallah baay'ee jaaladhe jira isinillee jaalattanii koottatii bitadhaa isinin jedha isin tun baay'ee kwaalitiidha alarraa galtii hedduu kwaalitii taate tun ammoo adiin tun ammoo baay'ee natti hin tolle dhugaa dubbachuudhaaf gatiin qannaasti garuu andiimtu tanatti natti tolle wanta ofii kiyyaallee fudhataa jiru jechuudha baay'ee natti tolte ittaansi akkasuma amsola algaa jechuudha amsola algaa kan argitanii ka biyya alaati jechuudha inni kun argitanii ka biyya alaati jechuudha ka turkii jedha argitanii ka turkiiti jechuudha karaa isin barbaadanii fakkaataa isin barbaadanii jira jechuudha kinooti karaa isinitti toleen jira jechuudha namoonni ajamtanii isallee bitachuu ni dandeettanii isinin jedha karaa kanneen hundaanuu hin jira jechuudha kinoo karaa amma isin mul'isaa jiru kun martuu karaa isaati jechuudha karaa hajamtaniin bitachuu ni dandeettanii isinin jedha ka biyya alaati argitanii turkiidha waan ta'eef argaartanii turkiis faashiyoon jedha namoonni hajamtanii namoonni barbaadanii namoonni jaalattanii bitachuu ni dandeettanii isinin jedha ka biyya keessa illee jira inni kun garuu ka biyya alaati jechuudha ka biyya keessa isinin jedhu kan gara wanti seenu jechuudha gara Somaaliitiin seenu jechuudha ittaansi konfartiidha konfartiin kun konfartii baay'ee bareedu jechuudha baay'ee jaaladhe konfartii kana kararii isin asirra jiru kana guutuun iyyuu hin jira konfartiin kun akkuma argitanii kuni carqii tiraasiiti jechuudha baay'ee bareedde jechuudha konfartii akka hamsoolaati illee jechuudha carqii firaashii carqii tiraasii lama qabdi jechuudha akkuma argitan kana inni kun ammoo algarra dhahanii
baay'ee bareeda jechuudha. Amsoolaa jalaa hin qabu. Namoonni hijimtanii namoonni jaallattan bitadha isiniin jedha. Bifti isaa kireemidha. Hedduu bareeda jechuudha. Gara kiyyaa garuu baay'ee jaalladhee baay'ee natti tolee jira jechuudha. Bal'aadha. Algaa meetira 150 isinii ta'a jechuudha. Namoonni barbaadan kinoo kararii kanaa illee jira. Kararii kanaa illee jira. Kararii kanneen keessaa jechuudha. Kan isinitti tolee fi kan barbaadan keessaa filadhaa isiniin jedha. Kararii barbaadaniin keessaa filadhaa filannoon keessaa waan ta'eef ittaansii akkasuma minxaafi rifeensaa. Minxaafi rifeensaa kun kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatti jira. Inni kun ka biyya alaati jechuudha. Haphiidha. Ka biyya keessaa immoo furdaadha jechuudha. Ka gara muyyaleetiin seenu. Inni kun ammoo ka biyya alaati jechuudha. Ka biyya alaa kuni gatiin isaallee baay'ee dabala jechuudha. Akkasuma oriijinaalidha illee hedduu oriijinaalidha jechuudha. Rifeensi isaa kun hin buqqa'u maaliin jedhu namoonni barbaadan ka biyya keessaatiin illee ka biyya alaatiin illee bitachuu hin dandeettanii. Garaagarummaan isaa ka biyya keessaa sun rifeensa baay'ataa kun rifeensa hin baay'atu hin bubuqqa'ullee jechuudha. Isa kana argachuudhaaf keessan na dubbisuu ni dandeettanii isiniin jedha. Nagaa toora.